Mhm. Osoo hin beekin jechuudha. Oh, tole. Maatiin kan kee Muslimaa? Eeyyee isaa musliima maatiin hundinuu. Waggaa meeqa kiristaanummaa keessa turte ree? Waggaa dheeraa? Waggaa 10 wayii akkasii kan ijoollee ture. Oh my God. Ya salaam. daa'imummaa Maat keessa guddate. daa'imummaa irraa kana si godhan jechuun Yesuus fayyisa jedhanii fuudhanii mucaa cuuphanii. Tole inshallah gara shahaadaa deemna. Bishaan keessa sin galchu ofumaa shaawara dhiqadhu galgala kana. Bishaan keessa naman galchanii islaamummaan gartee sibxatallah jechee cuuphaan gartee namni rabbiin nama qulqullu laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah Iisaanis ergama rabbiin tokko Allahan tokko jechuun kanuma bishaan xabalaa maal godhi shaayii namarra naqi hin jirtu huccuu namarraa yaasii laga Yordaanis nama darbii yellam hin jirtu. Qulla safuudha san qabanii dubartii olii gad bishaan keessa cuuphuun. So kanaaf inshallah na jalaa jetta shahaadaa qophiidha. Eeyyee. Quba tokkicha ol qabi gama rabbii subhaanallah rabbiin islaamummaa si deebisu deema galanni isaaf haa ta'u. Kuno obbo Mubaarakilleen si cina jira. Bitaadha moo mirga? Mirga. Mirgarraa quba kana. Ma harka tokko yoo qabaatte maasha yoo qabaachuu baatte illee homaatu inshallah tole. Na jalaa jettu okay? Ashhadu Ashahadu an laa ilaaha an laa ilaaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa ashhadu anna Isa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. abdullahi wa rasuluhu. Ani ragaan baha Rabbii tokko malee kana kan gabbaramu hin jiru. Muhammadis sallallahu alaihi wasallam Muhammadin garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa Allah ta'uu isaa ergamaa Allah ta'uu isaa ragaanaan baha. ragaa nan baha. Isa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesus Kiristoos garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan saba Israa'eliif ergame kan saba Israa'eliif ergame ta'uu isaa ta'uu isaa baradhee baradhee amanee amanee laphee kiyyaan fudhadhee mataa kiyyaan fudhadhee ilma waaqaa fi ilma waaqaa fi waaqaas akkan ta'in waaqas akka hin ta'in garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ta'uu isaa garbicha rabbii fi ergamaa ta'uu isaa amaneen jira. amaneen jira. Yaa rabbii kiyya islaamummaa irra na jiraachisi. Yaa rabbii kiyya islaamummaa irra na jiraachisi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na ajjeesi, irratti na kaasi. Irratti na milkeessi. Irratti na milkeessi. Allahu akbar. Feetu waan ati feete rabbi sii kenne. Allahu akbar. Mubaarakiitu jaansi argee ol galchaa jedhe. Namni si agaree hin jiru. Galanni rabbiif haa ta'u. Galatoomi. Rabbiin arra carraa sii kenne. Garee gartee islaamummaa irratti kan rabbi si deebise alhamdulillah. Akkas bareedu laalme. Qullaa sin ooftu islaamummaan. Kofoo kaayyateen caffartu. Kirrii ni hidhatta. Kirrii hin qabdaa? Hin qabu. Duraanuu uffanne jechooti. Peenteen itti namantu kirrii duraanuu akkasitti. Battee baga rabbiin islaamummaa sii kenne. Haadhaaf abbaan kee lubbuun jiru? Hin jirani. Masha Allah. Aboo baga gammadde baga si deebise. Wannaa heddamu tokko lateeraan kun nagalchi jedhee barreessan illeen shahaadaa heddamu lateeraa. Rabbiin akkasii baga si jiraachise. Folowii eenyu mee maammee foloo godhi lakkoofsa as irraa fuutee garee keessatti akka barattu. Har'a galgala kan qulqulleeffadhu qaama dhiqadhu
sagadaas nama si barsiis dubartii si goona yoo as jala gartee Jamiilaan fa'aa Nasraan fa'aa jiraatanis inshaallah akka itti baratta akka dubbistuun ijoollee si goona garee islaamummaa keessa garee shahaadaa keessatti dhuftee baratta biiznillah joo jabaattee islaamummaa irra raggaatee jiraatta yookaan Yesuus wangeeluma kana si qabdi takka dhuftee kana siin goona qabdutti haadha qaba dinqii abbaa malee dhalate malee Aadam haadhaaf abbaan qabu Hawaa yookaan Heewaanis haadhaaf abbaan qabdu so uumama hunda rabbiin akka fedhetti yakhluqu maa yashaa akka fedhetti namni haadhaaf abbaa malee dhalateef waaqan ta'u osoo kan waaqa ta'u taate Aadam osoo kan waaqa ta'u taate nama Malkisaadiq jedhamu tokko wangeela keessa Ibroota 7 boqonnaa takka kan jiru walii galee atis haadhaaf abbaa kee jidduu dhuftee waaqayyo si uume shamara si godhee ana dhiira godhe Yesuus abbaa malee Maryam irraa dhalate akkuma naaf dhalate jechuun nama beektanii ma dhalate dubartiin eessaan deetti matarraan deetti jalumaan dhalate jechuudha hin dhalate waaqayyo hin dhalatu gadaameessaa kamit dubartiin baadhatti mee dubartiin akka ta'eeti walii galee kanaaf Yesuus nama kabajamaa ergamaa rabbii saba Israa'eliif rabbiin eega Muusaa booda ergee Muusaanis ergama Abrahaam Salamoon hundi ergaman kanaaf jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu jabaadhu maybe ijoollee islaamaa ta'ammati gartee waliin galtuun waasiin jechuu mala boota isaan sirra duulaniif daangaa tarkaanfatan isaanitti hin laallatin kan itti laallattu quraana anaatti illee hin laallatin warra tiktookii si arra maashaallah siin jedhan irra si eebbisan boru si abaaran fadhu si arrabsan islaamummaa gara gartee dhufte kana dhiira barbaadaa dhufte siin jedhan amma kiristaanonnis dhugaa keeti dhiira barbaada deemte dhiirti faan akkamitti garti baatee ijoollee kiristaana dhiira barbaada deemte jedhan kanaaf sirraa gabaabsa inshaallah cufachuu leen dandeessaa jabaadhu maqaan kee barwa hunda cicciranii maqaa maashaallah Fatiha akkas rabbi si baaba bareedee malee rabbi si bareechisu amantii bareedduu rabbi si kenne wanni amantii sirraa barbaaddu ammoo barnoota namni islaamummaa keessa yoo dhufe ni mokkorama ammoo obboleettii teenitan akkasii ija dhukkubu jira maashaallah jabaadhuutii islaamummaa irratti barnoota islaamummaa wanni namarraa feetu barnoota malee maqaa miti dhama feeti barachuu feeti rabbi nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqra jedheen nama wanni dura itti ajajame barnoota wanni waan hunda dursu barnoota kee baradhuutii islaama malee gartanii ka social media yookaan ka maqaa kana osoo tahin ati kadhamaa ka dhugaasan tahuu fi yaalii rabbii waan ofii jaalate sii kenne jabaadhu islaamummaa rabbitu namaa kenna malee waan namni namaa kennu miti waan namni namarraa fudhatu miti jabaadhuutii rabbi si haa laaffisu rabbi si haa jajjabeessu jajjabaadhu waan gara maatii ta'eetis armeetoo abbaa koo gammadee alhamdulillah waaqa tokkichaan waaqessa naman waaqessu Yesuus ergamaa rabbiiti jettee tamasa kamtu rabbi si haa godhu ijoollee isaati dhalootaan Arsiidha. maashaallah intala sii koo mandoote kaammadoo intoltu beenteen intoltu raarargee fi waan irraa intoltu sii koo mandoo fi afran qalloo abo arsi baafi arargee irraa beenteen akka fakkaattu laa ilaaha illallah wallahi alolan yoo bara waaqa intoo arsi baafi arargee osoo beenteen ta'uu baate muramtee jala waaqessinu nama jettee boo nama waaqessinu arargee too arsii too oromoo akkasi in waaqessinu nama jechi maal jetta Baay'ee abbaan kiyya yeroo hundumaa du'aayii naaf godha jechuun baay'ee du'aayii qaba du'aayitti namana baay'ee du'aayii naaf garuu guyyaa tokko waan na jaalatuuf naas qayyamu waan hin barbaanneef natti maa hiriyoota kiyyaan na gorsa hiriyoota kiyyaan na gorsa yeroo baay'ee kazaan eengada dammoo maqaa kiyyaan birrii kennee du'aayii naa goosisee jira. awwaatamte du'aayiin abbaa kee subhanallah wallahi rabbi Muhammad welcome subhanallah rabbi si qabale baati ramadana biqil jaalatamtu soomana kan qeen qaafetti kan kute kan qaafe amma hangaafee wani duraa sirran jiru qadaa kan kali kasiin jedhu kasit dhufu taate sirran jiru qadaansi amma asirraa achi soomillee salaasarrin har'arraa sirran dirqama ta'e malee ka duraanii ka dabre sin ilaalchisu bulii kudha wayisi dura soomne soomi yoo kasiin jedhan taate sun sirran jiru si rabbi jiru bareeddu si ajaachisu kanuma sin janna azaas sin goonu lakkoofsa maammee jedhu kun na bira jiru kana laal isa kana lakkoofsa kee kanni garee keessa si galchina hin baratta yeroo saqa carraa yoo argattetti kootu hin badin guyyaa sargii keetillee nun dagatin abbaa keetii hojii si eebbifna
Eka. Abbaan Islaamaa kun ammoo waan rakkoo hin qabdu maatiin Islaamaa. Hin gurguran nama to. Amma bas bisu nu dhibdu to. Gurguran nu kun abbaan nutti inni zoma gabbara fi gabbara isa fudhata. Amma jiru. Bineelsi bayoo arganne malee anaafatti. Waan amma irratti qalfannu ka. Amma kun baxxaanii malee taa'u jirta bar. Battaanii magaafanna anaafatti inshallah. Inshallah. Bismillah. Akkasi afur addu inshallah warra bira jirtanis galatoom inshallah. Lakko anas faloo godhi lakkoofsa keenya ergi. Waliin jirra si barsiifna tole dubartii shamara si goona. Maammeen dagatiin jira. Qaraasaan baratta rakkoon hin jiru guddaa. Laatera laala galchame manan ajajama. Laateraan kan inti lallabeereef maraatee kutee bar. Isa sani isa? Alollu sanii bar. Isa sanii bar. Suma. Lateeraan sanii amma dachaa tereef tana rukeessitee tartee jirtu ustaaz. Yaa rabbi alaafisu fatihaa teenya akkasii baga gammaddee jiruu bareedduu siyaa jiraachisu biyya jirtu rabbi siyaa tiisu jabaadhu soomana irrattis waa hedduu si mudata rakkina si mudatu gammachuuf gadda irrattis obsuudha waa hundattu keessumaa fullaani rabbi siyaa jiraachisu maal sin janare rabbi si qulqulleesse ooti qulqulloytee dhufte baatii ramadaanaa subhaanallah rabbi akkana jiraattee islaamummaa irra duutu rabbi siyaa taasisu jabaadhu fayyaa rabbi siyaa kannu kanuma sin jenna sheekh Adam assalaamu alaikum sadaqaa gumacha keenya